تسليم يونا ديبسه تسليم يونا ديبسه نين ديبسه من يساتي يا بحر أبليس هي قالي هذا إلماني نراقة بدو أجلس أبا إلمانيتي نراقة بدو يوك لينسدو في منتي مرمي يعني خاكك لينسن فوني يو انت مخاطب كفاء قري تمرمو خناتي تو حركات نرقودا Please no. يا هذا حمزة نراقة بدو ولمبينو نتي خابجان Io kana fuudhee mana dallaalaatii akka nama tola ooluufitti dalagaa naqatee irra nyaachaa waan tureef har'a garuu waan nyaatu san waan duraan irraa butochaa ture san waan dhabeef har'a yaaddoo sabaa mana hidhaa naquu danda'e sababni tokko kan biraa hin jiru waan nu deebise waan dirqama ta'e yaaddoon gaa mana hidhaa jiraachuu uummata harka diina harka jiraachuu diina wal bituun kunis dhalaadha jennee dhimmi keenya maaliif dhalaa ta'a oola maaliif dhalaa waliif buuna maallaqaa fi dhala irratti waan biraa yoo ta'e namni beeku biyya jijjiiranne malee aadaan jijjiiranne. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jirra jirtu hordoftootaa fi kabajamtoota hamzeetu baga jiraattan dachaan dhufne gaarraan tanaaf tanii eessaa baatanii eessa baddanii yoo jettan ragaa banneesii deebineesii baatii fi ta'a kan isin irraa badee walitti deebinee jira gaachama argamuun akkam jirtan baga jiraattan namuu kan biyya alaa kan kaabaa fi kibbaa kan muslimaa fi waaqeffataa baga jiraattan akkam nagaa fayyaa keessanii salaamanne keenya gaafan onne irraa burqee bakkuma jirtan hundattu isin akka kabajin jechaa har'a yaada addaa tokko yaada gaddisiisaa yaada hedduu namatti ulfaatu waan silaa faraan aambootuuf dalagaa jiru jechuu qabannee isin dhufne ashamaan dhufaana turaadhaan gosa sagantaa xumura sagantaa keenyatti dhufaana turaan isin jaa namni namaan yoo ni dhugumatti biyyoon sun gaadhimaa isaa taate jaartii isaa taatus manguddoo qabatee akkana yaaddoo sabaa namni jira jee himate namni dura dhaabbateeti isallee rakkoo isaa isa arkee fi mijiyyoo isa yoo dhugummaan tasaa taate deebisaniif garuu osoo waan takka kana saniin jiin garuu yaada tokko yaanni dhihoo tana raajuudhaa fi raajeshoo fi eenyuwaati mana isaa maqaa saada waan waliin jechaa turan dhihuma kana guyyaa 4 akkana dura viidiyoo isaanii ilaallee ture viidiyoo sana irratti raajiin jechuun isin poolisaan itti fidaa hagettee turte kunoo viidiyoo. Haalee akkaan danda'u. Hayyee. Haala naatu dhufaayyee. Biyyatiin dhufaa. Poolisa. Dandeenyaan asin akka fa'i poolisa biyyatiin dhufaa naatu isaa dhaqaa fi Poolisa maalirraa fiddee dhufta gaa? Maa akkamiin dhufanaa sila qabaan yaan dhufaan. Saada. Ammaan tanaati poolisa bira hin dhaqniiti dafii hoottu poolisa bira naasii hojii dhaqa. Haala sayyaan dhufaatu naatiin kijibdee si dhumattee beekadhu. Arruma nalaal taa'uu kaayitii. Raajuun naa poolisaa si hojii dhaqa. Poolisa ittiin fiitinii hoottu. Amboota osoo hin turin guyyumaa guyyaa 3 akkana teenyee amboo waan kana irratti dalagee jechuu qalee galgala. Maalirraa? Sababni biraa tokko hin jiru. Osoo rakkoo isaa beektuu waan kana hunda akka ambootuuf yaadatee poolisatti fitu hagootee ishiidha ka dura isiif raajuudha maaliif yoo jettan waan kana ishiidhaa dura agandaa kana isitti tumee jira dura agandaa islaamaa mucaa irratti dalage kana isaa dafee irratti dalage malee isitti tumee jira poolisaan itti fidaa isaa rakkachaa jiru baatii meeqa ilmaan isaatii waliin maqaa isa jiru tabiraa gubbaadha ambootuuf fidee akka nama toloo oolutti miciyyoon tungaa eega isa bira dheeyitee rakkoo innis rakkoo sii fureeti isiilleen isaa rakkachaa jiru agartee ilmaan isaa kana gubbaan gargaaru jirti. Osoo tana hunda keessa jiranii jechuun ambootuuf faraan dhufee akka nama tooloo ooluufitti mijiyyoo tana gaafatee mucaan kun waan dirqama lammummaati waan dubartii takkarra ga'e obboleettii dubartiin obboleettiidha. Waamee kana mataatii gaa kana gaa dura dhaabbateeti waan akkana akkamii goote waan isin dalaite wanni biyyaa baateef dalagattee guddachuudhaaf akka namaa ta'uudhaaf biyyaa baatee gaa waan takka namni silaa wal jajjabeesseeti akka isin kaayyattu yoo isin tafa facaaftu taatee nama nyaachiftu taatee kagorsee waan kana akka obboleettitti walirra kaa'uuf ture faraan gaa sanuun dangoonee waan isii kana fuudhee irra nyaachaa ture. Kun maaliif barbaachisa jee yaaddoon waan kana jala bu'ee irraa mure isaan kana adda baasee mijiyyoo bira qabee isaas gargaaraa jirti mijiyyoon dalagaa itti fufaa jirti. Ambootu barra wanni yaaddoo hidheef waan san dhabe waan duraan nyaachaa ture san dhabee saniif yaaddoo achiif jidduu miidhaa jira jechuudha. Namni silaa durirraa kaasee guyyaa inni dura mijiyyoo tana rakkoo isii harkarraa
jala deemee akkammaan tana sooshaal miidiyaa irratti ol ba'anii yaaddoo hidhamuudhaaf akkanatti dubbatan kanatti gaafasii silaa dubbatanii kun hundi hin dhufu jechuudha yaaddoon ilmaan isaatiin addan bahu. Ilmaan isaa kun amma baadilamanii wanni godhuuf hin jirtu gaa du'aa uumuu goonee fi akka inni bakka jiru mul'atu qismi hundarra deemanii dhabnee ati amjaarraa bira dhayitee jirti Tasliimii fi ijoollee isaa bira jirti. Qismi irra yaaneeti dhabnee jaan namni tokko gisee yookaan nama fuudhee mana hidhaan nama geessa. Mucaan kun gaa waan isarraa sabaan beekuuf waan biyya tana keessa dhalateef uummata alaatti bitee isa kana qabsiisee jechuudha. Furmaanni maali? Isaa jechuudha haati ilmaan isaa ammaan tana fudhadhaa jechuudha miti. Waan kana dura isiidhaa oo qaban poolisaan itti fidaa akkanatti hin galu yoo mana sitti deemtee akkuma duraan baatetti mana sitti deemtee galte. Gurbaan kun gaa'ee isiin gabbaates waan silaarra wal dhaban san waan guddaa irra wal dhaban waa yuutubaati yuutuba dhiisiidha. Yuutubni kun gaa qabeenya kiyya dalagaan qabu dalagaa tiyya jaanii wal fahamsiisanii osoo walirraan fedhanii isiin tunis sababa kanatti ala baatee jirti. Kanallee silaa namni jala deemee deebisuu qabu nama yaaddoodhaa hojii jiru wayiilaa ammattee jechuudha. Kun hundi hin taane san gubbaadhaan rakkoon dabalamtee fi yaaddoo sabaa jechuudha. Rabbi furmaataa fiduu fi tana keessa gawaan godhu waan silaa godhuu dandeenyu yoo faraanuma kana jala deemnee bakka inni jiru qabsiifnee inninis gaa qaama seeraa tokko dhiyaatee isa kana dhiyeesse malee bakka inni jiru qaama yoo qisma keessa hin jiraanne akkam akka jiru akkam akka taa'aa jiru namni biraa quba qabu hin jiru namni beekuus hin jiru. Barbaadan gaarra barbaaddee fatiyaan akka himtutti barbaaddee qismi hundura deemtee barbaaddee hin harkanne. Miidhaa akkamirra jira ilmaan isaatiin miidhamaa jira. Yeroo yaaddoo sabaa rabbi haa gargaaru. Rabbi furmaataa fi bisallee bakka jiru rabbi haa mul'isu. Haraan ammoo waan kana tolan daleeyne itti gaafatamaas ammoo lubbuudhaan yoo as keessa jiraate namni tokko kafaraan dhiisu hin jiru. Wallaahi yaaddoo sabaa har'aan tana yoo waan takka ilmaan isaatiin adda ba'ee waan takka ta'uu taate jechuudha. Qalee akka qabamee makiinaa keessa jirutti wal bira jiran. Achii feesitti isaa qabamee feesitti jechuudha namni afuura isaa dhageen jiru. Meeshaalee araajuudhaa barreessee ture medduu quuqama. Bakka silaa walii quuqamne biyya namaa keessa jira wal quuqamne wal bira dhaabbanne isuma kanaa oka ilmaan kophaa guddisaa jiru. Haalatti ijaartii isaanii fi haala ilmaan isaa walitti deebifnu. Kayaaduu qabnu har'a faraan tana godhe jechuudha. Faraan tolan daleeyne diinni waan akkanaa diina wal bitee hin godhu wallaahi. Wanni kun hedduu takka nama gaddisiisaa hedduu nu gaddisiisee egaa wanni godhuuf dandeenyu hin jiru. Isuma kana qabnee akkam bakka eessa akka geesse gaafannee akka inni beekutti tana gaa har'a ilmaan isaa kophaa jiran sossobaa fi kadhaas hin taatu faraan irra kadhachuun hin jiru hin kadhatamu warra faraan. Duraan miciyyoo tana rakkoo isaa osoo beekuu akka miciyyoo tana irraa maallaqa nyaate osoo beekuu gaafasiis ifiifin masakkaree waan kana badiitiyyaa naaf balleessee waan silaa dubartii obboleettii isaa irratti yoo obboleettii isaa irratti dalagaa hin dalagu. Akka obboleettii isaatti ilaallee akka waan duraan isirra nyaachaa ture san dhabee har'allee waan kana yaaddoo irratti dalage. Haala kanaan hin deebituuf Tasliimis silaa jaalala isaa qabattee qaata namni yaaddoon qabee dhorkuu hin danda'u. Qaata deebiteef yoo jaalala isaa qabattee dhugumaan jaartii taatee takka ammoo qaadhimaa taate numa deebitiif. Har'a yaaddoo sabaa qabsiiseef alagaa alatti bitee qabsiiseef takka mana hidhaa geesseef mandhiidhaa mana dhiiraati. Ni baha gaaf tokko silaa'u garuu hanqa inni boollee namni eeguun jiru haa barbaadamu yaaddoon yoo dhabame immoo faraan waan isarra gahu taa'u ni harka inni nu takka mataan nyaachaa jirti. Namni tokko eega rakkoo takka keessa seene iyyuu hin barbaachisu. Rakkoo keessa jira ifiifuu ilmaan hojii rakkachaa jira ilmaan isaa wajjin haati mana isaa lubbuudha suma keessa jirti ilmaan kana gaa. Haadha irratti naannoo abbaan kun jaalateetii miti feeshiyaa irraa biraa ari'ee ifii kophaa ilmaan jiraachisuuf jaalateetii miti. Namni tokko waldhabbiin nama gidduu ni dhufti waldhabbii tana kan namarraa furus nama dhiyaatu. Tana irraa furaatii alagaan karmee kan durri katolchuu qaban jechuu haadha mana isaati. Haadha mana isaa tanaan walitti deebisanii isaas rabbi haa mul'isu walitti deebisanii gidduu fitanii achi booda firraa dhorkeenni nu rabbi haa baasu ilmaan isaa keessatti. Har'a boru sun jenne ammatti rabbi haa mul'isu isa hafuura rabbi nu haa dhageessisu takkanaatiin hin jaa hordoftoota kiyya waan ammoo waan irreefu dubbadheessin jechuudha akka jaartiin isaatiif raajuun waan kana amma dura jaanii jiran viidiyoo seentaniitti ilaaluu dandeessan hanga xiqqaa tokkorraa mureetiin waan isaan gaafas waliin jaan asirratti isin kaayaa ilaaluu dandeessan. Haayollee harkaan danda'u. Hayyee. Haala yaanaatu dhufaayyee. Akka biyyaatti dhufa.
Poolisa Dandeenyaan ati naggabbee poolisa fideetiin dhufaanaaf isaa dhaqaa bitee. poolisa maalirraa fiddee dhufta gaa? Maa akkamiin dhufanee sila qabaan yaan dhufaan? Saada ammaan tanaati poolisa bira hin dhaqniiti dafii hoottu poolisa bira naasii hojii dhaqa. Karaa sayyaan dhufaatu naatiin kijibdee si dhumattee beekadhu. Aarruma nalaal taa'uu kaayitii ati Garuu ammallee inni akka nama himatu tokko silaa akkasitti itti fuudhee bareeda ture. Akkamiyyuu ittiin deengadde takka fiiduu marratti hin argeen dhaqeen namatti himate yaaddoon akkana na godhee akkanatti siyyoo qaadimaatiin harka baasiyyaa himatee ture. Namni itti himate sanis osoo inni bira dhaqee hafuura isaa irraa ilaalaniif waan kana maal yaaddoon dhugumaan waan kana dalage moo mucaan kun wallee kiyyibana itti hime jaanii osoo dhaqee ilaalin osoo kanaa hun eeggatiin jechuun mucaan dhaqee qabsiisee isa. Silaa akka qabamettuu qabame yaaddoon. Keenya kun wayii na itti himate gaarakkoo yaaddoon narraan geejjeeti gaarakkoo jabduta kanatti himate sanuu gaamma karra guddaan ganaan tuqe malee karra guddaan ma isaan nu hima waan yaaddoon gaa akkuma agartanitti. Rabbi haa baasu. Hundaafuu Rabbi haa baasu. Inshaallah. Takkanaatiin jaallattoota kiyyaa isinirraa illee badeetiin jira. Kunoo gabbaatii fi maaliin isinirraa badee jira inshaallah. Arraan walitti deebinee jirra gaayaa. Channel kanallee isinitti tole subscribe godhaadha. Maatii keenya dabalamaan isinin jaa viidiyoo kanaas share walii godhaadha. Channel kana guddisii isiniifin dhufaa viidiyoo itti aantutti kana dubbiin tanuma beekadha gaafattoonaa fi fannis irraa dubbannees fannistu Muhammad Abdullatif jechuudha irraa dubbannees asumatti irraa dubbannee naaf inni yaamee waan kanaanuma gaafates isiniif deebine jee isiniin deebine haaluma yerootii fi biyya namaa kana keessa kan namni biyya namaa jiru ni beeka. Kanaatu nu dhabamsiisee inshaallah walitti deebine video dan share walii godhaati yaaddoo sabaatiif du'aa godha rabbi haa mul'isu ilmaan isaatiif. Assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh.